Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulugeta fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalala kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Viidiyoon illee maali hojjettanii har'a viidiyoo Saido yookiin immoo Adaamaatu namni wallaaltan hin jirtan jechuudha. Adaamaatu akka gara biyyaa galee hundumti keessanuu quba qabdan jedhee yaada. Garuu biyyatti galee hoo maaltu isa mudate? Ajaa'iba jettu. Inna Saido akkuma biyyatti galee piraankii wayii hojjete. Piraankii hojjete isaanii ijoollee biyya keessaa kan waa'ee piraankii hin beekne irratti hojjete. Piraankii isaa gubbaarratti mudannoo ajaa'ibaa jechuudha kan isa mudate jechuudha. Piraankii sanis maal jedheeti mucayyoo wayii piraankii irratti hojjete sin jaaladha jedheeni hababaa yookiin honnoo kenneef jechuudha. Namni duraan online irratti argee hawwaa ture nama tokko qaamayyoo arge jechuudha. Hagam nama san arguudhaaf yookiin immoo nama san eessanan argadha jedhee hawwiidhaan arguudhaaf hawwii qabu tokko nama san yoo oguma qaamaan arge oggasuu qalbiin namaa itti cabdi jechuudha. Saidis mucayyoo sun duraan online irratti yoo waan beektuu fi mucayyoo san piraankii inni hin beeku mucayyoon hin beekti. Piraankii irratti hojjete mucayyoonis gaafii jaalalaa dhiyeessinaanii fi tolee jettee fudhatte jechuudha. Garuu inni kan irratti raawwate yookiin kan irratti hojjete piraankiidha waan ta'eef jechuudha. Piraankiin kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan nama miidhuu fi waan baay'ee keessa namaa cabsuudha waan ta'eef jechuudha. Namni tokko onneedhaan garaa qulqulluudha yoo nama jaalate deebi'anii piraankiidha hoo jedhanii maaltu namatti dhaga'a. Dhugaa dubbachuudhaaf Saido jechuudha piraankii irratti hojjete. Mucayyoo sun immoo keessi ishii baay'ee tokko miidhame, keessi ishii baay'ee tokko rifate jechuudha. Inna piraankiin akkanaa kunillee waan baay'ee nama gaddisiisudha. Warra piraankii beeku irratti rakkoo hin qabu. Garuu nama piraankii hin beekne irratti sin jaaladhaa jedheeni gaafii jaalalaa dhiyeessee fi deebi'ee piraankiidha hoo jedhuuni dhugaa haga ishiin rifatte haga ishiin wannoo jette dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Kanaafuu warri piraankii kana yookiin immoo ijoolleen biyya keessaa piraankii kana beekan jechuudha. Piraankiin kun lubbuu namaatillee nama baasisiisa. Amma mucayyoon tuni warrillee dhagayee hundumtuu dhagayee jira. Garuu mucayyoo tana baay'ee keessi ishii miidhamee jira. Mee viidiyoo inni piraankii irratti raawwate laallee walitti deebina. Inna dhugaa rabbii waan akkatti nama naasisiisu jechuudha. Waan onnee namaa cabsu nama hin beekne irratti yookiin nama piraankii kana hin beekne irratti hin hojjetina. Maaliif mucayyoo sun odoo giseessan waan biraatti irra buutee yookiin immoo odoo waan biraa taatee itti gaafatamaan eenyu abbicha sanii jechuudha. Amma Saido koomentii isaa jalallee deeme fuudhuu qaba mucayyoo tanaa jiran jechuudha. Hordoftoonni Saido jechuudha. Garuu haati manaa Saido jechuudha. Sumaayyaan achi natti eekamaa jirti jedhee Saido illee viidiyoo waraabee chaanaala isaatirra waan hin ta'in chaanaala mucaa bira jiru kanarratti gallakkisee jira. Ishiin natti aartee jirti. Ishiis araarfachuun barbaada haadha ijoollee tiyyaa jedhee dubbatee jira. Garuu durumatti yaadanii namni kun piraankii beekamoo hin beeku. Namni kun yoon irratti hojjedhe assaamni isaa akkamii? Piraankii kana naaf fudhatamoo naaf fudhatu? Piraankii kana hin beekamoo hin beeku jedhanii waan tokko gamaggamanii ilaalutu barbaachisaadha malee nama kana arganii piraankii irratti yoo hojjetan namni kun gara biraatitti fudhachuu danda'a jechuudha. Amma mucayyoon tun qalbii keessatti yookiin immoo akka ishiitti Saido na jaalateeti hababaa kana naa kenne jettee fudhattee jirti jechuudha. Oduu takka taate oduu waan piraankii kana beektu taate hin fudhattu jechuudha. Maaliif waan piraankii kana beektuuf
Isoba kan jettu hababaa san yookiin jaalala inni dhiyeesseef sanu hin taqabbalte jechuudha. Garuu mucayyoon tun waa'ee piraankii waan hin beekneef waan takka waan beektu tokko waan hin qabneef irraa taqabbaltee jirti jechuudha. Kanaafuu Saayidii mudannoo addaatitti mudate dhugaa dubbachuudhaaf ofumaafuu garagalee waan biraa keessa galee gara jireenya isaatti wal lolaa yookiin immoo haadha manaatiin wal loluutti deebi'ee jira. Kanaafuu piraankiin akkanaa kun jireenya namaatis mana namaa diiga waan ta'eef waan akkanaa kana odoo nama beekan irratti odoo hojjetanii baay'ee barbaachisaadhaan jedhanii gara kootiin nama hin beekne nama piraankii kana hin beekne warri biyya keessaa waa'ee piraankii kana gadi bu'an hin beeku. Maaliif haguma barbaadallee hoo ta'e warri biyya keessaa intarneetii gaa qabaatee waan hundaa kan akkatti addaan baafatee hin beeku jechuudha. Warra katamaatti dhiyaatu yookiin immoo warra xiqqoo barumsa qabu hoo ta'e waan tokko irraa barachuu danda'a. Sanummaa gadi bu'anii piraankiin kun maal akka ta'e waan hin beekneef odoo warra akkanaa kanarraa of qoxxobanii baay'ee tokko namatti tolan jedha gara kootiin. Amma Saayid dhugaa waan biraa keessa galee jira jechuudha. Mucayyoo tana gana itti uffisee araarfachuu deemaa jira jechuudha. Warqii itti uffisaa jedhee jira jechuudha. Dirqama immoo mucayyoo tana haga qalbii ishii cabsee araarfachuun isarra jira jechuudha. Maaliif mucayyoon kanaafuu Saayidii waan hin taane keessa galee mudannoo ajaa'ibaa isa mudatee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo'ee. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Nagaa fayyaa naaf ta'a.